akka mooltan. Guyyaan har'aa wixata fulbaana 13 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 4 bara 2014. Keessummeessaan keessanirraa an Bafqaaduu Morodaati. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa dambaliin weerara COVID-19 sadaffaan inni deeltaa jedhamu Itoophiyaa keessatti argamuu isaa mirkaneessuu isaa tibbana ibsee jira. Akaakuun vaayirasii kooroonaa deeltaa jedhamu kun isa aalfaa jedhamurraa harka 2 caala jechuun kan ibse ministeerri fayyaa akka uummanni irraa of eeggatu dhaamsa dabarsee jira. Ganna darbe kana naannoo Oromiyaa godinaalee 11 keessatti balaan ibiddaa bosona muudachuu isaa mootummaan naannoo Oromiyaa ibseera. Pireezidaantiin Yuunaayitid Steets Joo Baayiden dhibee kooroonaa isa daddafee daddarbaa jiru kana bakka hojiitti ittisuudhaaf waan ta'uu qabu ilaalchisee qajeelfamni yookiin ajajni isaan kennan bakka bu'oota paartii Rippaabilikaanii tokko irraa mormii itti kaasaa jira. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun ammaaf qabnu kunoo kan mootummaan Itoophiyaa shororkeessaa jechuun ramadee fi humna ittisaa Tigraay jechuun kan of waamu Hiwaat seenee turee ka jedhaman godina Walloo Kibbaa aanaa warra Baabboo gandeen adda addaa keessatti namoota nagaa 30 ta'an ajjeesuun oolle jechuudhaan mootummaan beeksisee jira. TPLF hagayya 24 galgalaa qabee hanga baatiin sun dhumu guyyootii jiran keessatti haleellaa waraanaa geessisuu jiraattonni naannoo ogeessota miidiyaa achitti argamaniif ibsanii jiru. Miidhaan mirga dhala namaa hamaan dhaqqabuu ibsanii du'a keessumsiisuun isaanii kan ibsame keessaa tokko ganda duwwaa 18 tokko ture. Ganda galaanaa goox keessa ka jiraatan adde Xaayibaa Mohaammed Hiwaat abbaa warraa isaanii kan umriin 22 jala ajjeesuu dubbatu. Adde Aishaa Sayid immoo harmeen koo maanguddoon umrii dheeraatu na jala ajjeefame jedhan. Bulchaan ganda sanaa Sayid Mohaammed namoota 14 caalan ajjeefamuu fi kan madaanii fi ukkaanfamanii fudhatamanis jiru jedhu. Bulchaa aanaa ka ta'an Kaalid Mohaammed gama isaaniin qaama shororkeessaadha jedhanii waamaniin gandeen 6 keessatti weerarri gaggeeffamuu fi tarkaanfii fudhatamanis namoonni nagaa 30 ta'an ajjeefamuu ibsaniiru. Reeffi namoota akka hin awwaalamne dhorkamuu fi kun immoo gocha namoomaan alaa ta'uu dubbatan. Amma garuu nagaan kan bu'e ta'us humni gocha kana gaggeesse naannoo ollaa jiraa jedhanii jiran. Yeroo 7 guunne keessatti Hiwaat ajjeechaa jumlaan ennaa himatamu kun lammaffaadha. Dubbi himaan Hiwaat Getaachoo Raddaa fixiinsa 7 darbe Tigraay dhiyaa keessatti dhaqqabe jedhame soba jechuu isaanii ni yaadatama. Qaama walaba ta'eenis akka qoratamu gaafatanii jiran. Haala Tigraay keessaa kan ilaaleen kan gaafataman barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres jalqabumaa kaasee dhimmicha hordofaa akka turan muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed waliin dubbachuu isaanii fi Maartin Griffiths gara Tigraayitti erguun hooggana TPLF waliin akka dubbatan gochuu isaanii ibsan. Jalqaba battalumatti diinummaan wal ilaaluun akka dhaabbatu dhukaasa dhaabinsi waanrinsa qabu akka itti fufuuf haala mijeessuu. Lammaffaa gargaarsi dhala namaa iddoo barbaadame maraa akka seenu. Sadaffaan hundeen walitti bu'iinsa kanaaf furmaati akka argamu mari'achuu kanneen jedhan iyyata dhiyeesseen ture jedhan. Iyyata kun xalayaa hoogganaan TPLF anaa fi hoogganaa gumii waliigalaaf erganiin deebii gaariif guutuu ta'ee hin arganne jedhaniiru. Mootummaa waliinis quunnamtii tolfanne dhimmicha ilaalaa jirraa kanas itti fufna jedhan Guterres. Kana malees yaadota qaamotaa kanneen biroo kan akka gamtaa Afrikaa biraa dhiyaatan ni hordofnaa guutummaatti kan deeggarru yoo ta'u hojii isaanii hojjechuu akka danda'aniifis qabeenya tokkummaa mootummootaan ni deeggarraa jedhan Guterres. Yaada biyyootii ka biroo kan akka Yuunaayitid Steets tokkummaa Imireetota Arabaan dhiyaatan hordofaa akka jiran hundumaa walitti fiduufis yaallaa jirraa jedhaniiru. Wal waraansi dhaabbachuu qaba ka jedhan Guterres waan hiika qabu miti. Furmaanni humna waraanaan argamus hin jiru jedhaniiru. Gargaarsi dhala namaa nama mara iddoo mara dhaqqabuu qaba. Lammiiwwan Itoophiyaa rakkoo ofii fi marii ofii isaaniin hoogganamu jabaa gaggeessuun deeggarsa gamtaa Afrikaaf tokkummaa mootummootaa akkasumas kanneen biroon furachuu qabu jedhaniiru. Ammaaf gamlameen duulli waraanaa furmaata akka hin taane waan hubataniin fakkaatu ka jedhan Guterres yeroo ammaa gamni lameen dhiittaa mirga namoomaa hamaa geessisaa jiru jedhaniiru. Kana ilaalchisee dhiyeenyatti gabaasni ni ba'a kanas arguu feena jedhan. Tigraay keessatti lammiiwwan Itoophiyaa rakkachuun isaanii gaddisiisaadha. Amma garuu Tigraay keessa qofa otoo hin taane naannoo biraattis jedhaniiru.
tasgabii fi tokkummaa kutaa sanaaf utubaan Itoophiyaa keessatti tasgabii fi tokkummaa jiru ta'uu fudhachuu qabna. Kanaaf walitti bu'iinsi kun daangaalee Itoophiyaa darbees dhiibbaa qabaata jechuun akka yaaddoo guddaa qaban barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guutarrees dubbataniiru jechuudhaan Maargareet Bashir tokkummaa mootummootaarraa gabaastee jirti. Kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa walga'iisaa kan waggaa wiixata har'aa Jenevaa keessatti jalqabee jira. Tokkummaa mootummootaa keessatti koomishinara olaantuun kan waa'ee mirga dhala namaa kan ta'an Michelle Bachelet haasawaa baniinsaa dhageessanii jijjiiramni qilleensaa fi faalamni qilleensaa mirga dhala namaa fi dhala namaa irratti sodaa guddaa uumee jedhaniiru. Gabaasa kana Lisaa Shalaayintu ergee tujubee dubbisa. Hooggantuun dhimmootii mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti ennaa balaan dachii kana mudatee jirutti sochii namootaa ugguruu, mirga midhaan nyaataa argachuu, bishaanii, barumsaa, eegumsa fayyaaf lubbuun jiraachuuyyuu dabalate mirgaawwan hedduu akkaan dhiibbaarra kaa'ee jira. Misheel Baachelet akka jedhanitti baatilee dhiyoo as namoota naannolee adda addaa keessa jiraatanirra haalli qilleensa hamaan miidhaa geessisee jira. Monumental fires in Siberia and California, huge sudden floods in China, Germany and Turkey. Saayiberiyaa fi Kaalifoorniyaa keessaa ibiddi dhiyeenya mudate, Chaayinaa, Jarmanii, Turkii keessaa balaa lolaa guddaan akka tasaa dhaqqabe, hoo'i argamee hin beekne kan kutaa dachii gama kaabaa mudate qabee hanga gaazii meetan jedhamu kan qilleensa faadu Morokoo qabee hanga Senegaal hanga Saayiberiyaatti hongeen walitti aansuun mudate uummata miliyoonaan lakkaa'amu dararaa beelaaf qe'ee ofii dhiisanii akka godaanan dirqisiise jedhan. Bachelet balaan haala qilleensaa naannoo hammaataa adeeme rakkoo hamaa dhala namaa mudachuuf jiru ta'uu akeekkachiisan. Balaan qilleensa naannoo kun walitti bu'iinsa muddamaaf balaaf saaxilamuu akkasumas naannoo addunyaatti wal caalmaa caasaa itti dabalaaf sababaa ta'ee jedhaniiru. Fakkeenyaaf rakkoon namoomaa kan yeroo hatattamaa biyyoota Afrikaa naannoo Saahel sababaa jijjiirama qilleensaan kan ka'e hammaate. Hongeen yeroo dheeraaf ture immoo balaa hamaa qabeenya uumamaa argachuuf wal caalmaa jiru akkasumas hojii dhabiinsi dargaggoota hamaan naannoo sana miidhee jira jedhaniiru. Baachelet akka jedhanitti rakkoon wal fakkaatuu fi bifa adda addaan mudatu naannoo addunyaa garaagaraa keessatti sadarkaa adda addaan ni mul'ata. Fakkeenyaaf Eeshiyaa, giddugaleessa bahaaf Afrikaan kaabaa hanqina bishaaniin miidhaan irra ga'ee jira. Qabeenya murtaa'aa kana ilaalchiseellee muddamni uumamee jira jedhaniiru. Guatemaalaa, El Salvaadoor, Honduraas keessatti immoo jijjiiramni qilleensaa hiyyummaa qeerraa godaanuuf mirga namaa kabu'uuraa dhabamuuf sababaa ta'ee jira jedhan. Qabsaa'onni mirga namaaf leellistoonni qilleensa naannoo Laatiin Ameerikaa, Eeshiyaa kibba gama bahaaf naannolee biroo keessatti ni doorsifamu, dararaan irra ga'a ni ajjeefamullee jedhan Baachelet. Hooggantuun dhimmootii mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa kun qilleensi naannoo amansiisaan qulqulluuf fayyaaf mijatu bu'uura jireenya namaatii jedhan. Itti dabaluudhaanis carraan egeree ilma namaa kan irratti hirkatu tarkaanfii mootummaan qabeenya uumamaa qaalii ta'e eeguuf taasisu irratti jedhan. Kooriyaan kaabaa dhuma torban darbee yaalii dhukaasa misaayilaa kan lafa fagoo furguggifamu gaggeessite kan fiixaan ba'eef ta'uu miidiyaan mootummaa biyyattii wixataarraa beeksisee jira. Kunis Kooriyaan kaabaa sochii nikuleeraa gaggeessitu akka dhaabdu dura dhaabbannaa Yuunaayitid Isteets kan yeroo dheeraa tureef diduun ture. Misaayilli kun sanbataaf dilbata darbe kan bakka qiyyaafata isaatuu hin dhaqqabiin dura fageenya kiiloomeetira 1,500 furguggifame bishaan daangaa biyyattii keessa jiru keessatti lafa dha'ee jedha dhaabbati oduu biyyattii. Yuunaayitid Isteetsii fi Kooriyaan kibbaa anarratti imaammata diinummaa qabu jechuun Kooriyaan kaabaa yeroo dheeraaf himataa jirti. Mariin gaggeeffamu Kooriyaan kaabaa sagantaa nikuleeraa fi misaayila baalistik qabdu diigdee Yuunaayitid Isteets immoo gura bara 2019 Kooriyaa kaabaarra keesse akka kaaftuu irratti kan qiyyaafate ture. Afgaanistaan keessatti dareen yookaan gamoon manneen barumsaa shamarranii fi dhiirota addaan kan baasu taanaan dubartoonni barnoota isaanii yuunivarsiitii mootummaas ta'ee kan dhuunfaa keessatti digirii jalqabaa kan lammataaf sana caalaaf itti fufuu akka danda'an mootummaan Taalibaan kan Afgaanistaaniin bulchaa jiru dilbata kaleessaa beeksisee jira. Bulchiisa Taalibaan jalatti ministeera barnootaa ta'uun hojjetaa akka jiran Abdul Haqqaaniin imaammanni haaraan ba'uuf akka jiru tuuta oduuf Kaabul keessatti kan ibsan yoo ta'u barattoota saalaan adda baasuun barbaachisaa ta'u kunis
dhiiraaf durba iddoo tokkotti barsiisuun seera islaamaa fi aadaa biyyattii faallessaa jedhan. Barsiisonni dubartii ta'antu shamarran barsiisaa, hanqina barsiisota dubartootaa hin qabnu jedhaniiru. Garuu dhugumatti barbaachisaa taanaan barsiisonni dhiiraa ta'an seera islaamaa utuu hin cabsin shamarran akka barsiisan ni eehamama. Kunis golgaa duuba yookaan viidiyoon waraabamee fi kanneen fakkaataniin gargaaramuun akka ta'e haqqaaniin ibsaniiru. Afgaanistaan waggootii darban 20 keessatti barnoota kan ilaaleen waan gaarii irra geesse. Mootummaan isaanii itti fufuu akka barbaadu garuu dhiirotaaf shamarran wal duukaa barsiisuu akka hin taane dubbatan. Haaraa jalqabna otoo hin taane isa haga ammaa jiru irratti xiyyeeffannaa guddaan hojjannaa jedhaniiru. Balalistoonni xayyaaraa kan Afgaanistaan hangi tokko kanneen Uzbeekistaan keessa baatii tokkoof turan dilbata kaleessaa gara biyya tokkummaa Emireetota Arabaatti ba'uu jalqabuun isaanii gabaafamee jira. Balaliisaan xayyaaraa kan Afgaanistaan garuu kan Yuunaayitid Isteets keessatti leenjii fudhate akka jedhetti gareen tokko dilbata kaleessaa Uzbeekistaan keessaa gara biyya tokkummaa Emireetota Arabaatti qajeele yoo ta'u, kunis waliigaltee karaa Ameerikaa tolfameen ta'uu fi Taalibaan garuu gara Afgaanistaanitti akka deebi'an gaafachuu dubbataniiru. Gaazexaan Wall Street Journal jedhamu sanbata darbe akka gabaasetti balaliistonni kun biyya sadaffaa keessatti tun bobbaafameen dura maadhee waraanaa Yuunaayitid Isteets isa Dohaa Qataar jiru deemu. Hojjetoonni xayyaaraa 46 kanneen ammayyuu Uzbeekistaan keessa jiran carraan isaanii maal akka ta'e hin ibsamin jira. Oduun keenya kan Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa dambaliin weerara COVID-19 sadaffaa inni deeltaa jedhamee beekamu Itoophiyaa keessatti argamuunsaa akka mirkanaa'e tibbana ibsee ture. Akaakuun vaayirasii koronaa deeltaa jedhamu kun isa alfaa jedhamurraa harka 2 caala jechuudhaan kan ibse Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa akka uummanni irraa of eeggatus dhaamsa dabarsaa jira. Dhimma kanaan walqabatee jiraattonni magaalaa Finfinnee tokko yaada sagalee Ameerikaatiif kennaniin akka jedhanitti hawaasni waa'ee COVID-19 hubannoo qabaatullee hanga barbaachisutti garuu of eeggannoo gochaa hin jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa qopheessite kanatti aanee dhiyaata. Itoophiyaatti torban ja'an as giddugaleessaan namoonni 16 sababa COVID-19tiin akka lubbuun isaanii darbaa jiru odeeffannoon ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni agarsiisa. Tibbana ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti dambalii sadaffaadhaan vaayirasiin koronaa gosni deeltaa jedhamu Itoophiyaa keessatti argameeraa jiran. Dr. Liyaan hawaasni hammeenyummaa vaayirasii kanaa hubatee lubbuu isaa fi maatii isaa baraaruu qabaa jechuunis hubachiisaniiru. Jiraattota magaalaa Finfinnee keessaa tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti haala amma jiruun hawaasni waa'ee hammeenyummaa COVID-19f xiyyeeffannoo hin kennine jedhu. Obbo Tasfaayeen namoota dubbisne keessaa isaan tokkodha. Akka isaan jedhanitti of eeggannoon COVID-19 waliin walqabatee jiru bakka muraasa qofaattidha kan sirnaan xiyyeeffannoon itti kennamee jedhu. COVIDiin xinnoo of eeggannoo irratti hanqinni jira. Namoonni baay'een hin godhatu maaskii. Namoonni kaan hin godhanne immoo jiru. Fakkeenyaaf waajjiraalee mootummaa namoonni hojjennu dirqama hin godhata. Namoonni iddoo gabaa kana fa'aa yoo deemte harka 100 keessaa 30 hin godhatu. Kun immoo fayyaa namaatiif waan ta'eef ajajas hin barbaadu, ajaja poolisii, ajaja wotaaddaraa hin barbaadu. Kun nuti lubbuu keenya dhaba waan ta'eef of eeggannee maatii keenyatti nagaan jiraachuuf maaskii godhachuun filannoo isa duraatiin jedhan. Xinnoo siizinaalii ta'ee ture al tokko waan gaarii ture saanitaayizeris qabatee deema namni bishaanis waajjiroota irra taa'ee inni qatama amma sun hundi akka hir'achuu wayii qaba. Kanaaf xiyyeeffannoon gama sanaan jiru baay'ee hanqinni jira namis yaawwee ergochuu barbaada baay'ee. Kanaaf namoonni harka isaas dhiqachuu qaba, saanitaayizeris godhachuu qaba. Namooti nu beeknu nu biraa dhumaa jiru waan ta'eef koovidii irratti qoosaan barbaachisu qoosaa lubbuuti waan ta'eef abiddaan taphachuun barbaachisu hin jedhan. Obbo Tasfaayeen itti dabaluudhaan rakkoon hubannoo hawaasa bira hin jirus jedhanii eeranii. Gama kootiin an hubannoo natti hin fakkaatu mucaa waggaa 7 gadiitti yoo himte nagaa xinnoon dhiboofna ofirratti amma inni nurra ga'utti waan hubannu abidda amma inni nurra bu'utti rakkoo akkasii jira uummata keenya keessa dafnee waa awweer taanee jijjiiramuu irratti rakkootu jira. Obbo Battee Tolasaa tajaajila geejjibaa hawaasaa irratti haguuggin afaanii fi funyaanii dirqamaan ni godhatama. Garuu lafa gabaatti of eeggannoon hin jiru jechuun haala jiru ibsaniiru. Gizee tokko kan itti baasu yaadu ofirraa fuudhaan xoo'uu malee maaksimmaa umtuu adda kiisidha kan dhabin jiru akkuma saantimiitti kiisitti baatee deema maaksii. Gamma isin akka jettanitti haguuggii afaanii fi funyaanii kana kiisitti baadhatanii deemu. Kiisitti baachuu osoo hin taane wanti jedhamaa jiru akka afaanii funyaan ofii ittiin haguuggatanidha.
kanarratti maal taajjabdaniitti? Egaa ittoo waa kan ittoo amma gizee dubbatu ittoo waa kanaaf gizee tokko baasee kiisii godha malee qotee bulaan keenya amma akka jiru tokko sakattaame kiisii namni tokko waan dhabe hin qabu kaa'annoo maaksi. Har'aafirree garuu waluma kekkee magaa humtuu rakkinni gaa boodatti hin beeknu malee har'aaf humtuu hunduu walumatti dhiqateetu harka walfeetuma gabayyaa jira. Gabayyaa jiru har'aaf gizee biraatiif garuu konkolaataa firree tartiiba hoo qaban afaanitti godhatanii konkolaataa jarree gu'aa seenan hin assaafaru konkolaataa firree yaa'u godhadhaa jechaan gorsaa jiru laacha fi jiru gorsa jechaadha shufeerris bajaajii warri wannoo oofus hundu konkolaataa warri oofu. Tibbana ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti dambalii sadaffaadhaanii vaayirasiin koronaa gosni deeltaa jedhamu Itoophiyaa keessatti argameera. Kanaaf hawaasni yeroo kam caalaa of eeggachuu qabaa jechuudhaanis hubachiisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Qophii itti aanutti ce'uu keenyaan dura wallee kana waliin dhaggeeffanna. Isa sirna gadaa uummatee muqanadaa yaa odaa seenaa keenya ibsuu barbaada yaa odaa toora sabaa keessummeessuun teessuma teenya mijeessu yaa odaa seenaa keeffeettoo odeessu yaa odaa. Si jala imitu kamuna gadin jatu ya oda namutu akkuma kiyya mirga kabai wallaltu ya oda jalle beshani ya oda nogubante midani ya oda tanan chalte muka hunda akkana masena kabda wai ati waan qabdu dada. Shanyii mukaa keessaa siitu qabaa seenaa boonsaa kanaaf hin faadu si roobsaa. Odaa shanyii mukaa keessaa siitu qabaa seenaa boonsaa kanaaf hin faadu si roobsaa. Kana naannoo Oromiyaa godinaalee 11 keessatti balaan abiddaa bosona muudachuu isaa mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Itti aanaa Daayirikteera olaanaa Abbaa Taayitaa Eegumsa Naannoo Bosonaa fi Jijjiirama Qilleensaa Oromiyaa Obbo Boonaa Yaaddessaa bara darbe kana balaa ibiddaa sababa adda addaatiin mudate kanaan lafti bosonaa heektaara 6,000 gubateeraa jedhan. Kun ta'us garuu uwwisni bosonaa Oromiyaa ol guddachuu isaa hangawaan kun VOA'tti himanii jiru. Waa'ee kanarratti Daawit Galmoo Adaamaarraa gabaasa qopheesse qaba. Waggaa darbe bara 2013 keessa naannoo Oromiyaa godinaalee 11 keessatti balaan ibidda bosonaa mudate biqila bosonaa hektaara 6,000 ol balleessee jira. Obbo Boonaa Yaaddessaa itti aanaa Diireektara olaanaa Abbaa Taayitaa Eegumsa Naannoo Bosonaa fi Jijjiirama Qilleensaa Oromiyaa balaan kun keessumaa godinaalee Shawaa Bahaa, Shawaa Lixaa, Arsii fi Baalee keessatti kan mudateedha jedhu. Ibiddi bosonaa naachuraal faayir wanni jedhamu jira. Uumamaan bosonni yoo goggogu mukni yoo gogu qilleensaa wirrigeet ibidda uumu jira. Kun ammoo maanneetti kan namni qabsiisu jira jechuudha. Yeroo ammaa biyya keenya keessatti kan uumama hojii hin taane kan namni qabsiisu. Naannoo kanatti waggaan bara yeroo caamaa bosonni ibiddaan hin miidhama. Bara kanas naannoo gaarreen Arsii, Cilaaloo, Gaalamaa irratti, Shawaa Lixaa, Shawaa Bahaallee, naannoo Cuqqaalaa irratti godinaalee waliigala godina gara 11tti xiqqaatu guddaatu balaa ibidda bosonaa uumamee jira. Akka waliigalaatitti lafti gara hektaara 6,000 olii ta'u miidhaan irra gahee jira. Kana jechuun lafa bosonaa qofaa miti. Fakkeenyaaf gaarreen Arsii yoo fudhanne gara hektaara 3,000 olii kan miidhame lafa paarkii fi lafa bosonaa wajjin taane lafa saatoon irra jiru.
irra caalaan lafa bosonaa akka ta'e baay'ee xiqqaa baay'een kan miidhamu lafa paarkiiwwan keessaatiif lafa margaati. Obbo Boonaan balaa ibiddaa mudate kana dhaamsuufis tarkaanfii fudhatameera jedhan akkasitti ibsu. Tarkaanfiin fudhatame inni tokko tarkaanfiin jalqaba ibiddi kun balaa hin geessin balaa guddaa hin dhaqqabsiisin dhaamsu. Godinaalee 11 haa jennu malee godinaalee tokko hektaara 2 hektaara 10 akkas mallattoo ibiddaatitti mul'ate malee miidhaa guddaa hin geessin. Bakki miidhaan guddaan itti gahe godina Arsii, Shawaa Bahaatii fi godina Shawaa Lixaati bara kana jechuudha. Tarkaanfiin itti aanu kan fudhatamaa tures ammoo uummata hubachiisu rakkoon kun akka uumamne taasisu namoota ammoo seera ibidda kana qabsiisan jedhamee itti shakkaman ammoo akka seeratti dhiyaatu taasisu. Inni kunis hojjetamaa tureera. Tarkaanfiin hojii fudhatamaa tureera jechuudha gama qaama seeraati. Namoonni seeratti dhiyaatan jiru laata lakkoofsi isaanii kan quba qabdan tarii? Iddoo hundattuu jiru. Bakka ibiddi ka'e hundattuu namoonni addaan ba'anii seeratti dhiyaatan jiru tarkaanfiin fudhatame. Haa ta'u malee jedhu obbo Boonaan uwwisi bosonaa naannoo Oromiyaa bara darbee dabaluurraa hin dhaabbanne jedhu. Kanaanis dhibbeentaa 26 ga'eeraa jechaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Uwwisni bosonaa Oromiyaas ta'ee ka biyyaa waggaa 5 qoratamaa gabaasni dhaabbilee addunyaatiif dhiyaata. Haala kanaan bara darbee uwwisa bosona naannoo Oromiyaa qorachiifnee gara dhibbeentaa 26 irra akka jiru qorannoon ni agarsiisa. Ka biyyaas qoratame ka biyyaa sanirraa kaaneeti ka qoran. Kana jechuun bosona yoo jennu maal jechuu hiikaa isaa irraa ka'a. Bosona yoo jennu tokko hektaara walakkaa achii ol ta'uu qaba. Lammaffaa gaaddisni isaa yabbinni gaaddisa isaa dhibbeentaa 20 achii ol ta'uu qaba. Dheerinni ammoo biqiltuu sanii meetira 2 achii ol ta'uu qaba. Kana yoo guute bosona jedhama. Akka obbo Boonaa yaaddessaa jedhanitti bosonni naannoo Oromiyaa amma hektaara miliyoona 9.9 ga'ee jira. Kana keessaas jedhu kan harka namaan dhaabate bosona hektaara 100 akka hin caalu inni hafe garuu bosona uumamaadha jechaan dubbatan. Akka lakkoofsa Giriigoosotaa bara 2019 kaastee Itoophiyaan sagantaa biqiltuu dhaabuu hojiirra oolchitee jirti. Sagantaan afaan Amaaraan Aranguwaadee Ashaaraa yookaan immoo Ashaaraa Magariisaa jedhan kun kagannaa 4 ture yoo ta'u raawwii fi hojii isaa waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaatti gaggeessa. Kaayyoon isaas ganna 4 keessatti Itoophiyaa bakka garaagaraatti biqiltuu biiliyoona 20 dhaabuu yoo ta'u sagantaa ganna 3 walitti aanuun gaggeeffameen biqiltuun biiliyoona 18 dhaabameera jedha mootummaan Itoophiyaa. Sagantaan kun barana ganna 3ffaaf gaggeeffame torbee sanbata darbee kana asuma magaalaa Adaamaatti cufame. Yeroo sagantaa kana gubbaatti muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed Alii lafa duula biqiltuun dhaabuun magaalaa Adaamaatti dhaabate akka fakkeenyaatti fudhatanii gaarummaa inni buuse himan. የአረንጓዴ አሻራ የመጀመሪያው ዓመት የተተከሉ ዛፎች ናቸው አሁን ጫካ ሆነው የምናያቸው። አረንጓዴ አሻራ ሐሳብ አይደለም የሚጨበጥ የሚዳሰስና ለውጥ የሚያመጣ ነገር ነው። Akkas jedhu muummeen ministeera Dr. Abiyyi Ahmed. Bosonni isin amma duubatti argitan kun duula ashaaraa magariisaan kan waggaa 3 dura dhaabbatedha. Duulli ashaaraa magariisaa yaada qofa miti kan raawwiin agarsiifamuu danda'ullee. Bakki kun akka agarsiisaatti kan fudhatamee fi yeroo dhiyootti waan misoomsuu hin danda'ameef kanaanis akka biyya guutuu biqilaan uwwisuu dandeenyuu fi akka abdii horannuuf akka onnannu nu gargaara. Ganna 4 keessatti biqiltuu biiliyoona 20 dhaabuuf karoorfannee ganna 3 keessatti biqiltuu biiliyoona 18 ol dhaabuu dandeenyeerra. Ganna dhufu amma yoo biiliyoona 7 qofaallee dhaabne biiliyoona 25 dhaabuu dandeenye jechaadha. Karooraa ol. Waa'ee dhuma duula ashaaraa magariisaa kana ibsa saba himaaleef ka kennite barreessuu waajjira pireesii muummee ministeeraa Billanee Siyyum tumsi kun karooraa ol raawwiirra ooluu kaastee turte. Obbo Boonaa Yaaddeessaa tumsi biqiltuu dhaabuu kun bosona naannoo Oromiyaa manca'e bakkatti deebisuuf faayidaa guddaa qaba jedhanii biqilli duulaan dhaabbate kun gabaasa uwwisa bosonaa amma lakkifame keessa hin jirullee jedhan. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas torbee darbe yoo cufiinsa ashaaraa magariisaa ganna 3ffaa irratti dubbatanii bulchiinsi isaanii ganna takka keessatti uwwisa bosona naannoo Oromiyaa dhibbeentaa 26.6 irraa gara dhibbeentaa 34tti guddisuudhaaf itti jira jedhanii turan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaama. Dhaggeeffattoota keenya kan itti aanee dhiyaatu immoo qophii keenya Ameerikaanaati. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden dhibee COVID-19 isa babal'achaa deemaa jiru kana bakka hojiitti ittisuudhaa fi waan ta'uu qabu ilaalchisanii qajeelfamni yookaan ajajni isaan kennan bakka bu'oota paartii Riippaabilikaanii tokko irraa mormiin itti ka'aa jira. Bulchiinsa Baayidenis mana murtiitti dhiyeessina jedhanii dhaadachaa jiru.
Waa'ee kanarratti Tuujubee Horaa waan nutti himtu qabdi. Qeeqxonni akka jedhanitti ajaji dhimma COVID-19 ka bulchiinsa Baayiden aangoo mootummaa federaalaatiin oli. Kanaaf kanneen hin tallaalamin biratti daran falmii kaasisuu mala. Qajeelfamichi manneen hojii hangi tokko hojjettoota isaanii guutummaan tallaalamuu isaanii yookaan qorannoo torbaniin geggeessan dhiyeessuu akka qaban gaafata. Imaammata sana kanneen irra daddarban adabii yeroo tokko hanga $14,000 ga'uu akka malullee himamee jira. Riippaabilikaantichi bulchaan kutaa Arkansaa Asaa Haachsan tamsaasa televiziyoona NBC Meet the Press jedhuuf ibsa kennanii jiran. The problem is that I'm trying to overcome resistance, but the president's actions in a mandate hardens the resistance. Rakkoon jiru mormii sana irra aanuuf yaaleen jira. Garuu ajaja pirezidaantichi sana irratti qaban mormii jiru daran cimsee jira jedhan. Akka Yuunivarsiitii Joons Hopkinsitti Yuunaayitid Isteets keessaa namoonni miliyoonni 41 COVID-19 yoo qabaman kanneen 660,000 ta'an du'aniiru. Lammiiwwan Ameerikaa 174 kanneen umuriin isaanii waggaa 12 ol ta'an tallaalii COVID-19 doozii tokko ka fudhatan ta'uu waaltaan to'annoof ittisa dhukkubootaa beeksisee jira. Torbanneen dhiyoo as lakkoobsi namoota talaallii fudhatanii dabalaa deeme. Garuu aangawoonni eegumsa fayyaa hanga lammiiwwan Ameerikaatti dabalaa tallaalamanitti vaayirasiin koronaa faca'uu itti fufa yaaddoo jedhu qabu. Hanga ammaatti bulchaawwan Riippaabilikaanotaa 19 ajaji tallaalii sana laalchisee jiru faallaa heeraatii jechuun falmuudhaan tarkaanfii seeraa ka barbaadan ta'uu beeksisan. Bulchiinsi Baayiden akka jedhetti ka mootummaan federaalaa aangoo irratti qabu kan akka keellaalee eegumsa fayyaa hedduu kan hojjettoota miliyoona 17 qabuuf bakka hojii hojjettoota 100 qabu irratti fuulleeffata. Kunis lammiiwwan Ameerikaa miliyoona 80 ta'an ilaallata. Vivek Murthy ogeessa baqaqsanii hodhuu biyyoolessaati. This is an appropriate action, we believe, and it certainly, from a public health perspective, most importantly, will help keep workers safe, and that will ultimately help our economy as well. Kun tarkaanfii sirriidha jennee amanna jechuun gama eegumsa fayyaa uummataan innaa ilaalamu hundumaa caalaa nageenya hojjettootaa eeguuf gargaara, dinagdee keenyas ni deeggaraa jedhan. Gama biraan pireezidaanti Baayiden dhiyeenya ajaja sadarkaa olaanaa kan hojjettoonni federaalaa fi hojii kontiraata mootummaa hojjetan talaallii COVID-19 fudhachuu akka qaban jedhu mallatteessaniiru. Akka yaada uummataa CNN kan dhiyeenya walitti qabametti lammiiwwan Ameerikaa 62% dinagdeen isaanii dadhabaadha jedhamaa ennaa jiru kanatti kan ajaji talaallii kanaa dhaga'ame. Baayiden ajaji kun faallaa kanneen talaallii sana fudhachuu mormanii namoonni itti dabalaa akka tallaalaman gochuudhaan sun immoo dinagdee fooyyessuuf gargaaraa jedhu. Wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bulaa.